ያንተኑ ደጅልክና በልጅ አትክንምና በእንባ አባቴ ደጅልክና ሌላ የለኝምና ሌላ የለኝምና አትክንምና ሌላ የለኝምና አትክንምና ሌላ የለኝምና ከምድረ በዳ ኑሮ ከዚያ ከቃጠሎ አንተን የታደጋ ደርስላት ቶሎ ስለዚህም ነፍሴ አንተን አለች ቀንና ሌሊት ፊትህን ፈለገች ዋላ ወደ ውሃ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን አለች ነፍሴ አንተን አለች ነፍሴ አንተን አለች Nagahan waaqayyoo waaqa jiraataa haala hundumaa keessatti isiniif haa ta'u. Ijoolleen waaqayyoo waldaa Maranaataa Yesuus keessatti kan argamtanii guyyaa itti waaqayyoon galateeffachuudhaaf fi walitti qabamnee jiru kana keessattis keessummoonni nu gidduutti argamtanis tajaajiluufis tajaajilamuufis carraa argattanii waliin kan jirtan ijoolleen gooftaa nagaan waaqayyoo daddabalee isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hundumti keessan fayyaadhaniti ani gooftaa koo isa ulfina qabeessa isa jiraataadhaaf galanni haa ta'u. Balees keessaniif tajaajilaan keessan Eebbaa Abarraa nagaa kooti waaqayyo teessoo isaa isa dinqisiisaa irratti haa kabajamu. Egaan waaqayyootti guddaa gammannaa guyyaan kun guyyaa waaqayyoon walii wajjiniin waaqessinu kan hojii isaa gocha isaatiifis galateeffannuudha. Waldaa kana keessatti waaqayyoo mata duree galateeffannaa nuuf baay'isaa jira. Yeroodhaa gara yerootti namoonni galataan fuula isaa dura dhaabbatan nu gidduudhaa argamaa jiru. Kunis dheebuu keenya, eebba keenya, kadhannaa keenya wanti nu waaqayyo irraa barbaannullee kanadha. Waan barbaannu dhabnee lafa onaa jireenya nuti ta'ee imimmaaniin dabarsuu qofaa osoo hin taane wanta waaqayyo irraa barbaannuu fi bakka ga'uu qabnu keenye waaqayyoon walii wajjin galateeffachuu danda'uun carraa guddaadha. Kanaaf hojii hojjete hundumaaf immoo isatu galateeffamutu irra jira. Warri sababa keessaniin galateeffachuudhaaf walitti qabamnee gooftaan isin gargaaree kennaa waaqayyo isin biraa qabu faarfannaan keessan qindaa'ee akkaataa dhaggeeffatamuuf gurra namootaa bira ga'utti achas ba'uu isaatii fi waaqayyo bakka kanaan isin ga'ee baga gammaddanii gooftaan immoo ittiin ulfina argatu. Warri nu tajaajiluudhaaf dhuftanii nu tajaajilaa jirtanis keessummoonnis ta'ee tajaajiltoonni waldichaa hundumtuu maqaa gooftaa Yesuusiin eebbifamaa. Ayyaanni waaqayyoo kan kanarra caalu isin irratti daddabalamu. Egaa guyyoota galateeffannaadhaaf waaqayyoo duratti walii wajjin argamne kana keessatti sagalee waaqayyoo kanan isinii qooduu mata duree qabadheen jira. Gara sana sun darbin garuu gooftaa walii wajjiniin kadhadha. Bara baraan guddaa jabaa kan taate waaqayyoo keenya maqaa keetiif ulfinni galanni haa ta'u. Araarri kee ayyaanni kee nu baay'atee badiisa irraa salphina irraa kufaatii irraa baraaramnee diigamuu irraa faffaca'uu irraa of kallee du'a irraa kufaatii irraa oollee maqaa kee maqaa waaqayyootiin gargaaramnee iddoo kanatti galateeffachuu danda'u keenyaaf teessoo kee isa gaariidhaaf galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni si waaqayyo isa jiraata duwwaadhaaf haa ta'u. Gargaarsi keenya guddaan ayyaanni keenya jabaan ho'i kee araarri kee irratti guddateera. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin ol jedhe. Addumaan waldaa Maranaataa Yesuusiin hafuura kee qulqulluun ayyaana keen gama fooniif hafuuraan gargaaraa jirta. Akka dhuunfaatti dhalootaas keessa jiru gargaaraa jirta. Akka tokkummaattis ceesisaa gargaaraa dabarsaa jirta. Oolmaan kee guddaadha. Ijoolleen kee ija godhachuu danda'anii
firii isaanii arguu danda'anii maqaa Yesuusin ayyaana isaan irra jiruun dhaloota bira ga'uu waan danda'anii fi galanni siif haa ta'u. Balbala baname hundumaa ayyaana keessa dinqisiisaa kanaaf yaa Waaqayyo kabajamii ulfaadhu bara baraan galanni siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo gooftaa kan kee dubbatamee dhumu tolli kee baay'eedha ulfaadhu. Nu hunduma keenyaaf immoo yaa Waaqayyo araarri akka nuuf ta'uuf maqaa gooftaa maqaa Yesuusin si kadhannaa. Waaqni araaraa kallattiidhaan nurratti kan baname haa ta'u. Waaqayyo cubbuun tokko tokko keenyarraa adda haa ba'u. Wallaalummaatti dagattummaatti kan hojjenne dogoggorrii jireenya keenya keessatti hafee jiru kan ulfina kee ulfina Waaqayyoof hin taane raawwatee maqaa gooftaa Yesuusin dhiiga Yesuusin nurraa adda haa ba'u. Raawwatee adda nurraa haa ba'u. Ilaal cubbuu yaadni cubbuu jireenya keenya keessaa dugugamee haa ba'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti araarame dogoggora keenya wallaalummaa keenya hundumaa nuu dhiisi. Kiristoos Yesuusiin araarri nuuf haa ta'u. Waaqayyo si kadhannaa nutti araarame. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatii qulleessa jedhamee barreeffamee jira. Araarri karaa dhiiga qulqullaa'aa kanaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo keenya kallattiidhaan waaqa banamaa nuu laattee yeroo galateeffannaadhaan boloota keenyaaf faarfannaa isaanii eebbifamu sababeeffachuudhaan walitti qabamne warra ollaa jiran hiriyoota firootaa wajjiniin jajuuf walitti qabamne kanatti immoo sirraa dhaga'uu sirraa barachuu feena. Haala kam keessattiyyuu danqaan hundumtuu maqaa Yesuusin karaa gadhiisee yaadni kee yaadni mootii keenyaa nu biraa haa ga'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarrii mana kee keessaa nu hunda keenyaaf haa ta'u. Kana gooteetta raawwatteettas maqaa gooftaa Yesuusiin ulfaadhu. Waaqayyo jaalala kana tokkummaa kana tajaajila kana kan hin jaallanne kan balaaleffatu kan mormu jawwichi bofichi bara duriisu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan dhaame haa ta'u. Lola garaagaraa masuree garaagaraatiin hidhatee sagantaa kana dhabsiisuudhaaf namoota baay'ee danquudhaaf tajaajiltootatti masuree garaagaraa kennuudhaan sababa isaan ittiin duubatti harkifatan ayyaanis keessa jiruun dhaloota kan akka hin tajaajille karaa isaan danqaman garaagaraa baasaa kan jiru bineesichi jawwichi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan qabame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan qabameef kan waraaname haa ta'u. Waaqayyo si jabaadha. Maqaan kee Waaqayyoodha. Teessoo kee dinqisiisaa irratti bara baraan nuuf ulfaadhu. Marumaatti nu geggeessi maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo mata duree dhugumaan harki Waaqayyoo gabaabaadhaaree jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Guyyaa lamatti yookaan iddoo lamatti qoodeen dubbadha. Mata duree kana isa jalqabaa dubbadha. Isaaf immoo boru itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo kun jireenya keenya keessatti hojjechuu Waaqayyoo, irree Waaqayyoo, ga'umsa Waaqayyoo, hundaa caaluuf danda'u Waaqayyoo kan nutti mul'isu, jireenya keenyaaf abdii kan kennu, jireenya keenya fuulduratti fuudhee kan deemudha. Haala hundumaa gararraa jiraachuu Waaqayyoo kan agarsiisudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo isa dinqisiisaa kana barachuudhaaf caalaatti keessan qopheessaa. Sagalee Waaqayyoo seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 23 irraa dubbiin jiru akkana jedha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nan dubbisaa. Waaqayyo immoo harki koo gabaabaadhaaree ammaati dubbiin koo dhugaa hin ta'a. Dhugaa hin ta'aaf hin ta'uu isaa hin argita jedhee Museettiin dubbate. Irra deebi'eetan dubbisaa. Waaqayyo immoo harki koo gabaabaadhaaree ammaati dubbiin koo dhugaa hin ta'aafi hin ta'uu isaa hin argita jedhee Museettiin dubbate jedha Waaqayyo ulfaatu. Eenyutu dubbate? Dhugumaan harki koo gabaabaadhaaree jedhee Waaqayyo moo ofii isaatu dubbate? Teessoo isaa irratti maqaan isaa ulfaatu. Ani harki koo gabaabaadhaa Musee jedhee gaafate Waaqayyotu. Museenuma gaafate. In argita egaa waan hin jedhe hin ta'aaf hin ta'uusaa amma argita. Waan guddaa waan hin yaadamne amma dhalata jedhame waan hin yaadamne tokko Waaqayyo dubbate.
kanaaf Museen waan kun akkamitti taa'e saba amma kana ga'uusayyuu akkamittiin jedhe mata duree gurguddaa kaasee justify gochuu barbaade waan Waaqayyo jedhe ignore gochuu barbaade yaada mataa isaa irratti fe'uu barbaade Museen haalotaan ilaalee foonaa keessa jiru ilaalee baay'ina saba isa duukaa jiru ilaalee fedhii sabichaa ilaalee waan hin fakkaanne waan itti fakkaateefi lakkii jechuu barbaannaan Waaqayyoomtu ofiisaa Musee dhugumaan harki koo gabaabaadha argeedha dhugumaan harki Waaqayyoo gabaabaadha aree kan jedhu walii wajjin ilaalla harki Waaqayyoo gabaabaa miti yeroo jennu waan lama qaba of keessaa hiikinni irra keessaa dheeraadha bakka yaade hin qaqqaba bakka yaade bira hin ga'a jechuudha hiikinni gadi fagoon immoo hundumaa danda'a gabaabaa miti danda'aadha gochuu danda'a isa jedhudha dheerinaa fi dandeettii ibsa jechuudha harki Waaqayyoo gabaabaadhaaree jechamni jedhu jechuudha Waaqayyoon keenya ulfaatuuti Waaqayyoo dhugumaan harki isaa gabaabaa akka hin taane sagalee isaatiin yeroo nutti agarsiisu ga'umsa isaa waan gurguddaa dhalli namaa raawwata jedhamee hin yaadamu waan namni hin tilmaamne herrega namootaa gararraa kan ta'e kaalkuleeshinii namootaa gararraa kan ta'e hojiiwwan gurguddoo hojjechuudhaan sagalee isaa keessatti of mul'isee jira inni nuyi dhageenyu inni nu barannu dubbii Waaqayyoo kuni yaada namootaa irra kan caalu yookiin immoo aayidiyaa namootaa xiinxaluma namootaa dheebuu namootaa fikshinii wayii yookiis asoosama wayii osoo hin taane really practically kan hojjetame kan agarsiifame inni barreeffamee jiru dubbii Waaqayyoo kun kanaaf yeroo tokko tokko macaafa qulqulluu akkamittiin hubannaa waanuma sababii kitaaba asoosamaa hedduu argineef carraa argannee immoo dubbisnee fi namni yeroo tokko tokko waan ta'uu hin dandeenye waan raawwatamuu hin dandeenye tokko tokko yeroo itti namni magnifaayima godheema waan namni biraan caafee nutti mul'isu dubbifna asoosama keessatti garuu wantichi qabatamaatti ta'e osoo hin taane attenshinii yookiis dhageettii warra dubbisanii horachuuf jecha barreessaa sun tottolchee kan barreessedha malee dhugaa miti waan fiilmii keessatti arginu wanti kitaabolee ogbarroo garaa garaa keessatti bashannanaaf dubbisnu practically hojjetamee miti baay'eensaa seenaan tokko tokko seenaa dhugaa irratti kan hojjetamu akkuma jirutti ta'e baay'eensaa garuu akkasitti miti kan barraa'u sagalee Waaqayyoo garuu inni nuyi dhageenye inni nuti amanne dubbiin Waaqayyoo keenyaa kun garuu wantoota akkasittiin guddatamee ogbarruudhaaf barreeffamee kaa'ame osoo hin taane wantichi waan jiraatameedha wantichi waan shaakalameedha wantichi waan hojiirra oolee sabni yeroo sanaa argee ittiin galateeffate ittiin Waaqayyoon sodaateedha kanaaf Waaqayyo irreessaa gabaabaa akka hin taane dheeraa ta'uusaa danda'a ta'uusaa waan hin yaadamne raawwachuusaa caaffata qulqullaa'aa keessatti bakka hedduutti waan gurguddaa hojjete nutti agarsiiseera isaaniin tokko tokko kaasnee walii wajjiniin ilaalla bara kakuu moofaa keessatti wantoota ta'anis kakuu haaraa keessatti wantoota ta'anis irraa jalaan ilaalla buddeena 20 fi midhaan yartuu namoota 100 quubsee hambiseera macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 42 hanga 44 keessatti yoo ilaalle irreen Waaqayyoo wanta inni hojjete iddoo sanatti Waaqayyo irreensaa gabaabaa waan hin taaneef hojii inni raawwate achitti arganna jechuudha galanni Waaqayyoof haa ta'u hojii kana Waaqayyoon kan inni hojjete garbicha isaa Elsaayi waliin ta'eeti tajaajilaa isaa nama lafa hojii isaatiin waamee hojiidhaaf hidhachiisee waamicha ofii isaatii keessa galchatee nama nu wajjiniin adeemsa adeemee raawwateedha macaafa moototaa lammaffaa 4 lakkoofsa 42 hanga 44 irra sagalee jirudha nan dubbisa guyyaa biraa immoo namni tokko
nama waaqayyootiif midhaan isa dura bilchaate irraa buddeena garbuu 20 midhaan haaraa irraa immoo mataa isaa waa fidee Ba'aal shaalishaadhaaf in dhufe. Elsaa'iin immoo jarri haa nyaatanii kenniif jedhe. Hojjetaan isaa garuu attamittiin kana nama 100 dhiyeessuu danda'a jedhe. Elsaa'iin immoo deebisee Waaqayyo jarri hin nyaatu isaan irraas in hafa waan jedheefi haa nyaatanii kenniifi jareen. Yommus hojjetaan isaa jaraaf hin dhiyeesse akkuma Waaqayyo jedhe jarri hin nyaatanii isaan irraas in hafe jedha. Maal jedha? Midhaan isaa dura bilchaate irraa buddeena garbuu 20 fi midhaan haaraa irraa immoo mataa isaa waa fidee jedha. Waa fidee dhufee inni kaan buddeena 20dha. Kan inni fidee dhufe garuu waan xiqqoo tokkodha. Namni nyaachuu qabu immoo nama 100dha. Kuni herrega isaa yoo ilaalle buddeena yookiis daabboo 20 nama 100tiif himirra yoo jenne 1/5dha. Nama 5 ta'anii buddeen tokko, nama 5 ta'anii daabboo tokko akka nyaachuuti jechuudha. Kana dhiyeessiifi hin nyaatu isaan irraa sin hafaa Waaqayyo jedheera waan ta'eef sagalee isa kanatu na ajaa'ibana. Natti tolas. Waaqayyo jedheera bakka haasaa biraa dhiisi. Sababa biraa hin tarreessin Waaqayyo jedheera hin nyaatu irraa sin hafa waan jedheef dhiyeessiif yereen tolee jedhee ma dhiyeesse. Sababa isaa tarreessuu dhiise. Idda Waaqayyo jedheera ta'e jedhee. Ijoollee Waaqayyo irreen Waaqayyo gabaabaa miti. Waaqayyo inni irreessaa danda'ani waan xiqqoo of harkaa qabdu waan ati itti sassataa jirtu waan ati waan xiqqoodha kunoo jettee of harkatti gatii ishee xiqqeessitee jirtu sana nyaachisee quubsee lafa barbaachisu hamma barbaachisu gararraa godhee ittiin kabajamuu ittiin jajamuu ittiin ulfina argachuu itti beekaa. Galanni maqaasaa isa guddaadhaaf haa ta'u. Maaliif Waaqayyootu irreessaa gabaabaa miti. Waaqayyootu irreessaa danda'aadhaa fi gaadha waan ta'eef. Inni kan biraan buddeena 5 fi qurxummii 2 namoota 5,000 olii quubsee hambiseera. Inni duraa bara 1000 keessatti nama akka keenyaa Elsaa'i waliin hojii Waaqayyoo hojjete. Inni kun immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin wanta hojjetameera. Maarqos 6 lakkoofsa 38 hanga 43 sagalee Waaqayyoo irraa yeroo dubbifannu sagalee kanas yeroo hedduu waan beeknuufi akkasumatti yaada isaa dubbadhaa dhaqee dubbisuu baadhusi. Wangeela Maarqos kutaa baay'ee keessa jira. Maarqos irra jiru dubbifna. Boqonnaa 6 yookiis qabadhaa jechuudha. Lakkoofsa 38 hanga 43 irratti maal kan jedhuutu maal seenaa akkamiitu jira. Gooftaa Yesuus tajaajila irra ture. Iddoon itti gooftaan saba hedduu 60,000 amma kana ga'u tajaajile immoo lafa onaadha. Bakka namoonni yeroo beelaan dhaqanii nyaata bitachuu danda'an miti. Annee bitanna yoo jedhan illee hamma lafa magaalaa lafa nyaatni jiru ga'anitti karaa dheeraa gidduu jira. Hin dadhabu. Kufuu danda'u. Nama dadhabaa isaanii wajjin jiru. Maanguddoonni jiru. Ijoollee xixiqqoon jiru. Beela'aniiru. Kanaaf gooftaanii saba kanaaf nan waa'ee. Saba kanaaf nan waa'ee. Gaaffii gaafate. Maaltu jira? Waan nyaatamu maal qabdu? Jedhee gooftaan gaaffii gaafate. Jarreen lafa onaa keessa jiru. Ofii isaaniitiif iyyuu waan nyaatamu gahaa hin qabani. Garuu gooftaanii namoota amma kana nyaachifna. Namoota amma kana dhiyeessina. Gaafa barbaadamu buddeenni 5 fi qurxummii 2 duwwaan jirti. Mee ilaalaa. Buddeenni 5 fi qurxummii 2 kuni bartoota gooftaatiif gooftaan iyyuu hin geessu turte. Yoo ija isa fooniitiin ilaala. Yoo irree isa fooniitiin caccabsuutti kaa'an.
Ngumsitu lafa onaa keessatti lafti onaan lafa onaati ho'aadha nama beelessa qaama namaa keessa kan jiran mineraalota yookiis albuudaalee nama keessaa fixa ho'isaa kanaaf isaaniif iyyuu geessu kamittiin nama 13 geessiree gooftaadhaa wajjiniin yeroo sanatti 12 ta'anii duukaa waan turaniif jechuu kooti hin geessu turte nyaati sun garuu irreen Waaqayyoo gabaabaa waan hin taaneef irreen Waaqayyoo akka irree keenya murtaa'aa waan hin taaneef dhugumaan irreen Waaqayyoo gabaabaa waan hin ta'iniif buddeenni 5 qurxummiin 2 suni namoota gara 15,000tti herregamaniif jechuun hin danda'ama. Maaliif akka ijoollee Israa'elitti seenaa keessattis akka beennu yeroo hedduu baay'ina namaa yeroo fudhatanii dhiirota gurguddaaf umuriin isaanii waggaa 20 olii irratti xiyyeeffatu. Maleessaati ijoollota daa'immanii fi obboleettota hin lakkaa'ani yeroo baay'ee lakkoofsa akkasittiin fayyadamu. Egaa namuma 5,000 duwwaa yoo ta'an namuma 5,000 akkamittiin danda'ama kana dhiyeessuun daakuma ishee hammatu daakanii qilleessa irratti battananiyyuu buddeenni 5 fi qurxummiin 2 tokko namoota rifeensa isaaniirra bu'uu hin dandeessi laata ija keenyaan ammatu harka keenyaan ciccirre hin dandeessu nama amma kana baay'atu garuu gooftaan reensaa gabaabaa waan hin taaneef namoota amma kana nyaachisee irraa hafa ammoo gundoo 12 guutummoo guuran warroota achitti hafan iyyuu qobaatti iyyuu gundoo tokko guutuu akka isaaniif hafu godhe gooftaan galanni Waaqayyoof haa ta'u haalota xixiqqoo harka keessan irra jirtuun irree Waaqayyoo hin safarina wantoota xinnoo kuufattanii qabdanii fi baankii keessaa qabdanii fi gombisaa keessaa qabdanii fi suuqii keessaa qabdanii fi waajjira keessaa qabdanii fi sadarkaa barnootaa qabdaniin herregdanii irree Waaqayyoo sanaan hin madaalina. Waaqayyoo haalota keenya gararraadha irreessa. Waan hin jirre jiraachuu danda'a. Waan hin jirre amma fiduu danda'a. Kanaafidha Museen lafa onaa keessatti dhaabatee sabni kun foon nyaatee quufaa amma bakka raafa hin quufaa dhiisi yaaddeen gaafa akkamittiin kun ta'a. Ammatu qurxummiin galaanaa yaa'anii dhufaniiti wanti jette kun hin taaree garuu natti ulfaateera Waaqayyo naannoo Waaqayyoo jalqaba kan dubbifanne maal akkamittiin akkas jetta Musee amma dhugumaan irreen koo gabaabaadhaayi jedhee Museedhaan Waaqayyotu gabaabaa see taate akkuma irree kee kanatti yaaddaayi jedhaan Waaqayyo hin argita gaa ammatti hin jedheen galanni ulfinni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u kana duwwaa miti Waaqayyoo dhadhaa ejersaa cuggee xinnoo tokkoo fi nama dhadhaa ejersaa cuggee tokko yookiis cuggeenii qodaa mana keessaa ishee xiqqoodha. Qodaa supheerraa hojjetamtu ishee xiqqoodha cuggee tokkooni liqii nama liqiin irra jiru liqiidhaan immoo dhalaaf doorsifamtu liqii baafachiisee reen Waaqayyoodha. Ishee immoo ijoollee ishee rakkina akka ittiin oolan akka ittiin jiraataniif immoo qabeenyaa kenneef Waaqayyo. Qabeenyaa akka isheen horattu godhe. Maaliif waan xiqqoo tokko mana keessaa qabdi. Innis dhadhaa ejersaa cuggee tokkodha. Inni kana hojjete eenyu yoo jettani ree Waaqayyoodha. Inni kunis karaa garbicha isaa Elsaa'i hojii hojjetame yeroo ta'u bakki inni itti barreeffamee jirus lammaffaa moototaa boqonnaa 4:1-3 irratti kan barreeffamee jirudha. Macaafa moototaa lammaffaa 4:1-3 irratti kan barreeffamee jirudha. Galanni Waaqayyoo isa guddaadhaaf haa ta'u. Ilmaan raajotaa keessaa warra hojii Waaqayyoof kaadhimamanii turan keessaati nama tokko kan ta'e tajaajilaa garbichi Waaqayyoo Elsaa'i keessa jiru keessaa nama tokko kan turetu yeroo jireenyatti jiru jireenyi waan itti ulfaatuu fi jiraachuudhaaf ofii isaatiifis ta'e mana isaaf ittiin jiraachuuf jedhee liqii keessa galee ture. Haa ta'u malee
liqii sana utuu hin deebisiniin immoo hin du'e. Kanaaf abbaan liqii ijoollee isaatti darbe. Gaaf tokko inni kun kan ishee mudate haati hiyyeessaa baammanaa kan irra hin jirre liqiin immoo irratti kan darbe ijoollee ishee gatii liqii bu'uuf kan deemanii fala barbaacha gara nama Waaqayyoodhaa deemte. Namni Waaqayyoo gaaffii isheetiif deebituun kennin maal mana keessaa qabdaa jedhee gaafate. Waan ati qaba jettee hin lakkoofne jira jettee yaadaan illee hin qabne xiyyeeffannoo illee itti hin laanne qabeenyiti hin qabne liqii sana hin baasu jettee idaanarra jiru hin baasu jettee waan ati irraanfatte tokko maaltu jira mana kee keessa? Dhagaa dhadhaa ijarsaa cuggee tokko jira qabeenyan jedhamu kun naan ta'ee bakka. Waaqayyo amantii xiqqoo tokko nu keessatti barbaada ijoollee Waaqayyo. Abdii xiqqoo tokko nu keessatti barbaada. Waan tokko garaa keenya keessatti argachuu barbaada. Jira Waaqayyo, hin danda'a Waaqayyo. Jireenya bara baraa naa kennee kana dadhabaa. Jireenya bara baraa naa kennee biyya lafaa kanarratti akkanitti darbu na dadhabaa. Jira Waaqayyo jechuu keenya barbaada. Rakkinaaf akka nu harka laannu barbaadu. Abdii kutannaadhaaf akka nu harka laannu barbaadu. Waaqayyoon keenya wanta xiqqoo irratti hojjetu wayii barbaada keessa keenyaati. Duwwaan ta'inaa. Waa qabaadhaa sagalee wayiillee qabaadhaa tiksii wayiillee qabaadhaa kakuu wayiillee dubbisaa fuula Waaqayyoo dura kaa'a sagalee Waaqayyoo keessaati kutaa wayiitiin Waaqayyoon qaba jedhamee caafamee jira. Ani immoo kanan sirraa barbaada jedhaanii ishee xiqqoo isin qabdan sana baay'isuu beekaa Waaqayyo. Biyyaaf kan ta'u gochuu itti beekaa Waaqayyo. Sabaaf kan ta'u gochuu itti beekaa Waaqayyo. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Inni kan biraani Waaqayyo irreensaa gabaabaa akka hin taane kan inni ittiin mul'ise isa duraa mootota boqonnaa 17 lakkoofsa 11 hanga 14 irratti immoo daakuu konyee tokkoo fi dhadhaa muraasa hamma bokkaan roobutti barakachiiseera yookiis tursiiseera Waaqayyo. Kun immoo gara mandaraa Saraapheetaatti waan ta'eera. Bandiraa yookiis ganda naannoo Saraapheetaa jedhamtu dubartiin haati hiyyeessaa tokko jiraachaa kan turte Waaqayyoo akka isheen keessummaa guddaa tokko qabaattuuf mana isheetti keessummaa erge. Keessummaan gara mana isheetti ergame kuni raajii Waaqayyoo isaa wajjiniin bara sana keessatti hojii gurguddaa hojjete. Du'a fooniillee utuu hin arginiin samiitti kan ol ba'e gara booddinaa jechuudha. Nama akkasii keessummaa godhee gola haadha hiyyeessaatti erge. Isheen immoo sa'aatii isa dhumaarra turte. Arra hin jiraatti bor keessummaa biraa eegaa turte. Waaqayyo gidduu galuu beeka maqaan isaa ulfaatu. Borumtaa isaa keessummaa isheen hedduu yoo jiraate du'adha. Deebii isheenii Iliyaasiif deebiste irratti mana koo keessaa homaan qabu. Daakuu konyee tokkitti jira. Isheen immoo arra maxinannaa. Sabooddee du'a eeggannaa jettee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanatti aansinee wasiila keenyatu Ameerikaadhaan nu dhufa jennee wanti nu eenyu hin jiru. Kanatti aansinee adaadaa keenyatu Finfinneedhaan nu dhufa jennee wanti nu eegnu hin jiru. Kanatti aansinee obboleessa keenya obboleettii keenyatu nu bilbilee akkaawuntii keerraa hammanni ishii galeera jedhee nutti himaa wanti nu eegnu homaa hin jiru. Kanaa booddee qaama mootummaa wayiitu waan ta'e nu badhaasuuf dhufa jenne wanti nu eenyu hin jiru. Arraan achitti wanti nu eegnu yoo jiraate ergamaa du'aadha. Isa eegna arra dhumarra jirra. Kanaaf ofirraa hafnee wanti nu siilaannu hin jiru jette Eliyaasiin. Gaafa Eliyaas bishaan naa kenni jedhu bishaan buusuudhaaf gara manaatti yeroo isheen ol qajeeltu dudduuba isheetiin iyyee waanuma xinnoo immoo naa maxinoo ishee fidii kottu harka duwwaan dhufin ani lagaan dhufaaera. Naannoo lagaan ture qurruudhaanan sooramaa ture hin goge laga Keriyoot biraa baajetiin qabu dhumnaanan baajeti koo mana kee jira jedheen dhufe fidi jennaan hin jiru jetteeniin lakkii godhi jedheen godhi waa Waaqayyo godhu argitaa jennaan ameen jette ajajamtee gooti. Waanuma Waaqayyo godhi jedhe godhaa ijoollee Waaqayyoon salphattanii. Waanuma Waaqayyo godhaa jedhe godhaa Waaqayyo isin hin qaanessu. Waanuma gooftaan jedhe godhaa waanuma inni isin abboomu godhaa jetteen Maariyaam. Isaa inni waanaan iyyuu na lolee jenne gadi baatee. Haadha hojii koo keessa maaltu si galchee? Maal hojii dhuftee ati?
maalidha nammoo yeroon kun geenye hojii oman officially keetti jalqabe maa keessa galtaati jedhee gaafanni refuse godhu deny gaafanni godhu eekkamu gaafanni itti dubbachuu barbaadu callatteechi galagalte isaa walumanni isiniin abboome godhaa itti deemte keessa galtee maal jechuu keeti mucaa koo har'allee gargaaruu qabna ka har'uma habansi abdadhe ka yoo miree dinqiina ni garaatti si baadhe utuu dhiira tokko arginiin ni garaatti si baadhe meerreen garbeelirra dhagee meerree har'a mul'atu ree hin jenne waca baay'ee hin baay'isne isaame waanuma isiniin jedhe godhaa itti politely afaanuma tolaadhaan yaa qalbii magaariidhaan gara Yesuusitti isaan dabarsite Yesuusis isaan walitti agganaa nyaatee gidduu dhaabaate akka namoonni tajaajiltoonni irraa Waaqayyoof Yesuusin gidduu goranii ofii isaanii sabatti agarsiisanii Waaqayyootti immoo sabaaf Waaqayyoon walitti hin baas anuma jedhan sana hin goone Maariyaam Meeriin qaxaleedha Maariyaam haadha gaariidha Yesuusiif saba wal agarsiiftee ofii gidduu baate maal jetteen waanuma inni isin abboome godhaan waanumti Waaqayyo godhaayre ajajamuudha wanti guddaan ijoollee Waaqayyo kanaachu Waaqayyo ofii isaatii dhufa waan ta'eef irree isaatii dhufa waan ta'eef obboleettiin kunis haati hiyyeessaa kunis bor ofii isheetiifis ilma ishee tokkittiidhaafis du'a eegaa kan turte waanuma fedhe haa ta'u keessummaa ishee kana dhageessee maxinoo maxinte dhugumaan siin jiraadhe ergaa duukaa dubbate namni Waaqayyo Iliyaas ergaa isatti yaadanii sammuma keessaa fuudhanii rakkinuma namaa laalanii dubbatan miti isa Waaqayyo isatti hime dubbate hamma bokkaan deebi'ee dhufutti daakuun sunis qodaasaa keessa dhadhaan ejersaa sunis qodaasaa keessa hin dhumu Waaqayyo jedheera Waaqayyo faabrikaa gargar hin cinne gola kee keessa kaa'eera murteesseera Waaqayyo ajajamiiti godhetti jedheen tole jette dhuguma hamma gaafa waggaa sadii booddee bokkaan deebi'ee biyya lafaa irratti roobe lafti immoo bokkaan immoo gaafuma roobu minaan rooba miti namni qotatee nyaatee hamma namni jiraachuu danda'utti isheen gabaa dhattee hin binne fira eedduu kan biraa namne firri isheen eedduu lafa onaa keessatti kan isheef qaqqabe abbaan manatti isheedhaaf dhufe Waaqayyo karaa Iliyaas kanaaf irreen Waaqayyoodha gabaabaa miti ijoollee Waaqayyo galanni Waaqayyoof haa ta'u dhugumaan irreen Waaqayyoo gabaabaadhaare maaliin ilaaltanii irreen Waaqayyoo gabaabaadha jechaa jirtu laata maal ilaaltanii irreen Waaqayyoo akka waan gochuu hin dandeenyetti fudhachaa jirtu laata Waaqayyoon keenya irreen isaa gabaabaa miti maqaan isaa haa ulfaatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 immoo yeroo ilaallu bishaan daadhii godhee salphina nama oolchee beeka kana amma dubbadheera naannoo cina qaadaa Galiilaatti lafa bartoonni gooftaa Maariyaam faanis waamanii turanitti Yesuus achitti argame salphinni guddaan manicha mudatee kan ture gooftaan inni salphina namaa hin jaallanne achitti argame salphina isaan oolcheera maaliif irree isaatu gabaabaa miti wanti nama ajaa'ibu inni gooftaanii bishaan daadhiitti jijjiire isa jarreen yeroo dheeraadhaaf itti qophaa'aa turan irra caaluu isaati akka seera isaaniitti namni nyaata gadi dhiyaatu duraan dursee ilaalee teesti godhee qammasee ilaalee dhamdhamee namatti dabarsu waan jiruufi abbaan kana godhu immoo abbaa saganticha hoogganu waan ta'eef isatti gaafa geessanii gaafa dhamdhamee ilaalu ajaa'iba qabda abboo jedhe maal jennaan akka seera biyya kanaatti isa gaarii jalqaba dhiyeessu isa ciccimaa jalqaba dhiyeessu hirrataa deemaami keessummeessuun malee nama duubarra dhufeef wanti caaluun dhiyaatu jedhe garuu ati jedhe isa caalu reef gadi fiddaa jedhe ilmi Waaqayyoo teessoo isaarratti ulfaata duubatti harkifate fakkaatellee isa caalu fidee dhufa duubatti harkifate fakkaatellee isa caalu hammaaree duubarraan dhufaa salphina nama oolchuudhaan qaalii nama oolchuudhaan lafa du'onaa namaarra deemaa dhufa maqaan isaa bara ulfaatu maaliif irree isaatu gabaabaa miti irreen Waaqayyoo gabaabaa miti yeroo jennu akkasumaan miti inni waanjoo fi kafana adda addaa namarraa gatuu itti beeka Hisqeel 37 lakkoofsa 12 hanga 13 irratti inni gurmuu namarraa waanjoo gatuu itti beeku Waaqayyoon keenya irreen isaa gabaabaa miti galanni isaaf haa ta'u waanjoo ulfaatee gadi nama qabu waanjoo ulfaatee
asii gadi gurmuu namaa boquu namaa cabsu namarraati inni gatuu beeku irreessaa gabaabaa miti. Maalitti safaraa jirraa ijoollee Waaqayyoo irree Waaqayyoo? Haalota keenyaan dhukkuba nu mudatee jiruun du'ummaa nu mudatee jiruun irree Waaqayyoo tilmaamaa jirraa laata? Irree Waaqayyoo sanaan wal bira qabnee ilaalaa jirraa laata? Lakkii irreen Waaqayyoo isa nu mudate gararraa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nan dubbisaa macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 37 lakkoofsa 12 hanga 13 sagalee jiru. Kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu. Waaqayyo Gooftaan yaa saba koo kunoo ani awwaala keessan nan banaa. Isa keessaas isin nan baasa. Biyya Israa'elittis deebisee isin nan galcha. Isin yaa saba koo ani awwaala keessan banee isa keessaa yommuun isin baasu ani Waaqayyoon akkan ta'e hin beektu. Ameen, maqaan isaa haa ulfaatu. Awwaala keessan nan banaa Gooftaan. Kafana namarraa ciruu inni beeku. Awwaala namarraa katuu inni beeku. Waaqayyoon keenya irreensaa gabaabaa miti danda'aadha. Maqaan isaa ulfaatu. Isa dhageenya dubbii isaa nuuf eebbisu. Kutaa itti aanu keessatti immoo irreen Waaqayyoo akka namarratti gabaabbatu wantoota godhan ilaallee isaanirraa akkamittiin akka of eeggannu sagalee Waaqayyoo keessatti ilaallaa. Kanarraas marratti galateeffannee xumurraa. Kabajamaa danda'a qulqulluu mootii bara baraa waa'ee sagalee keetiif galanni ulfinni kabajamuun siif haa ta'u. Ati Waaqayyoon keenya inni jabaa guddaa mootii bara baraa taate awwaala keessan nan banaa irreen koo gabaabaa miti nuun jette. Wantoota nu awwaalee nu dhossee jiru iji kee argeera. Namni kan nuuf hin agarree ati dursitee nuuf argiteetta. Lafa onaaf duwwummaa nuyi keessa dhaabbannee jireenya si'achi safarree yaaddoofnu iji kee nuuf argeera. Maqaan kee maqaan mootii keenya, maqaan kee maqaan guddaa keenya bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Mootii Israa'el, mootii bara baraa si galateeffannaa. Haala hundumaa keessatti gaarii jabaa inni taate waa'ee dubbii kanaaf ulfaadhu. Akkuma dubbii kanaatti immoo tokko tokko keenya akka qaqqabdu. Reekee isa jabaa, reekee isa gabaabaa hin taane, reekee isa dafee nama qaqqabu, reekee isa haalota sammuu namaa gararraatti hojjetu sanaa agarsiisuudhaan, mul'isuudhaan jireenya keenya keessatti hojii kee hojjedhu. Kana waan gooteef bara baraan ulfaadhu. Yeroo keenyaa fi sagantaa keenyaa fi nuuf eebbisi. Dhalootaas tajaajilaa jiran hundumaa saba keessa tajaajilaa jiran siif saba kee gidduu dhaabbatan hojii kee hojjechaa jiran hundumaa hafuura keetiin isaan golgitee yaada kee yaada Waaqayyo saba kee biraa